egaa wanta mammaatti nagu du'a komcha caala du'amcha kooti caala amma attamitti otoo murtee firdiin argatiin ciisanii daabboo nyaatu madadhaa ciisanii daabboo nyaatu mootummaa maa qallaba albee nama waggaa 75 ta'e nan beeka gizee Haayile Sillaaseetii jammaree tan beeka seeran gizee Haayile Sillaaseen nama geesse sana atattamaan waan argateetu eenyu sana fannifama ana kun hin jiru ciisanii daabboo qallaba innaa takka turan immoo biliseedhanii gadhiisu kana immoo namaaf cisiisu sabni Itoophiyaa kana hormachuu qaba kana wanti sodaatu qaba utoo asitti hin godhina geessanii waan maaliif jaakootu nan dhabe mararaa kootu kan kobicha miti kan saba Itoophiyaati Hacaaluu kan sabaati kan kobicha miti ijaa kana baay'ee nama gubaa egaa maal goonaa saba warra mucaa koo buusaa balleesse akka namni itti madhiisee cibsee daabboo qallaba waan hidda isaatiin akkanaa gubuun barbaada akka mucaa koo xiyyiitiin gubanii ajjeesan isaanis immoo daawaqaatiin gubatanii qabatanii barbaada egaa waan biraan jedhu ani kanarra warri gaafa du'a mucaa kootii calqabee amma akkuma waliin dhaabattanii gadda keessan taasiftanii bu'aa keessan taasiftanii amma ammatti jiraattan ammaatti galatoomaan jedha faana qalaatti sabala maqaa mucaa kootiin hojjetame faana